akkam nagaa keessanii folleetek subscribe gochuu hin dagatina. Kutaa darbe keessatti basic functionality of programming wal wajjin ilaalleerra. Har'ammoo data management ilaallaa jechuudha. Project navigation pane kana keessatti program file ilaaluu yaalleerra. Har'ammoo mee data file ilaalla. Akkamitti wanti nuti instructionoonni nuti barreessine fi wanti nuti qopheessine hundi bakki isaan itti store ta'an as keessatti jechuudha. As keessattis immoo type data nuti karaa ittiin store goonu jira. Innis O0, I1, B3, T4, C5, N7, F8 faa jedhamee akkasitti store goonaa jechuudha. As keessatti akkuma argaa jirtan maalii fi maal wal cinatti barraa'anii jiru. Asitti O0, I1, S2, B3 karaa bitaatiin maaltu barraa'ee jira? Qubeewwan barraa'anii jiru. Karaa mirgaa immoo lakkoofsi barraa'ee jira jechuudha. Kunis maal agarsiisa? Karaa bitaa warri jiran qubeewwan kun hundi isaanii type of file. Faayiliin koo type akkamiidha? B3 yeroo jedhu maalidha? Karaa mirgaa warri jiran immoo actual file koo agarsiisu. Qubeewwan maal agarsiisuun jedhee type of file yeroo ta'an lakkoofsonni immoo maal agarsiisu? Actual file keenya nutti himu jechuudha. B3 yeroo jedhu fakkeenyaaf binary dha jechuudha. Bit file dha jechuudha. Bitiidhaan nuuf galu jechuudha. Yookaan immoo N7 yeroo jedhu integer dha. C5 yeroo jedhu immoo counter dha jechuudha. Timer akkasitti maal akka ta'an nutti himu jechuudha. Isaanis immoo tokko tokkoon laalla. Mi'aasitti data file keenya birattaa dhufnuti. Data file keenya haaraa banuuf haa yaallume. Yeroo data file banuuf jennu faayiliin kun faayilii 11ffaatii naan jedhe. Faayiliin asitti meeqatu jira jechuudha? 10 barraa'ee jira jechuudha. Kanaafuu data faayiliin koo kun 11ffaadha jechuudha yeroon banu. Asitti 11ffaatii naan jechaa jira. Garuu type of data yeroon filadhu yeroo na filachiisu yeroo mara isaan kanuma na filachiisa jechuudha. Isaan kana haala kabira nan filachiisu. Maaliif data bifa akkamitiin store godha? Binary, timer, float akkasitti integer faa jechaati store nuuf godha jechuudha. Kanaafuu yeroo mara data keenya bifa akkanaatiin store ta'a. Bifa counteriitiin, bifa binary, bifa float akkanatti store nu ta'a. Kanaafuu ammas hin dagatina. Qubeewwan isaan kun maal nutti agarsiisu? Type of file. Faayiliin keenya gosa akkamii akka ta'e yeroo nutti himan, lakkoofsonni immoo actual faayilii keenya nutti himu jechuudha. Isas immoo tokko tokkoon haa laallume. Okay, bit irra haa eegallu. B3, B9, B3, B9, B21, B22. Isaan kun biitota keenyadha. Fakkeenyaaf kana yoon laala yoo ta'e B22 keessatti yookaan immoo B3 keessatti nan laala yoo ta'e, amma fakkeenyaaf B3 banee yeroo mara biitiin maaliif nu gargaara? Faayiliiwwan keenya yoo boolean information ta'an bifa maaliitiin store goona? Bifa biitiitiin store goona. B3, B9, B21 faa jechaati store goonaa jechuudha. Boolean information yeroo jennu boolean discrete digital tokkodha. Kutaa sadaffaa keessatti akkuma ilaaltan digital input fi digital output jechaa odeessaa turre. Digital yeroo jennu maalidha? Yookaan discrete yookaan boolean yeroo jennu maalidha? Inputonni keenya yookaan immoo outputonni keenya maalidha jechuudha? Duwwaa yookaan tokkodha jechuudha. Amma as keessatti akkuma ilaalaa jirtan 1 0 0 0 1 1 0 akkasitti barraa'ee jira. Informationni koo tokkoo fi 0dhaan store ta'anii jiru jechuudha. Kanaafuu boolean informationidha jechuudha. Boolean information yeroo ta'u bifa maaliitiin data koo store gochuu danda'a jechuudha? Bifa bitiidhaan jechuudha. B3, B9, B21, B22 jechaatiin store gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo mara boolean information yookaan immoo discrete digital kan ta'aniif bifa maaliitiin store godha? Bifa
bitiidhaan jechuudha. Kanaafuu digital inputii fi digital outputni keenya maaliin store ta'u? Bitiidhaan store ta'u jechuudha. Tokkoo fi 0 jechuudhaan store ta'u jechuudha. Yookaan immoo keenya jechuudha. Okay. Bitii akkasitti yoo ilaalle itti fufneetu immoo mee N7 isa jettu kana haalaallu. N7 immoo maal bakka bu'aa? Integer bakka bu'aa. Yeroo mara integer yoo ta'e immoo bifa maaliitiin store goona? Bifa N7tiin store goona. By the way, analog input fi analog output yoo ta'an gatii qabu waan ta'eef akka digital input fi digital output 0 fi 1 waan hin taaneef bifa maaliitiin store goona? Yookaan bifa integeraatiin N7 jenne yookaan immoo bifa float F8 jenne bifa floatiinis kaa'uu dandeenya. Integer yeroo jennu maal jechuudha? Isa jedhu haalaallu. Integer gaafa jennu lakkoofsa integeraa hin beektu, lakkoofsa integeraatiin daataawwan keenya yeroo store ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf asitti yeroo ilaaltan 568, asitti immoo yoo dhuftan 1030, asitti immoo yoo dhuftan 4993, 1 0 2 15 18 akkasitti 500 akkasitti lakkoofsonni garaa yoo vaaliuudhaan store gochuu barbaanne maaliin store gochuu dandeenya jechuudha? Integeraan N7 keessatti store gochuu dandeenya jechuudha. Okay. Inni biraa immoo float. Float yoo ilaalle immoo F8 jennaan isa. Float yeroo ilaaltan maal store gochuudhaaf nu gargaara? Lakkoofsota deesimaalaa akkuma amma ilaalaa jirtan 0.4955527 33.33334 0.03 akkasitti lakkoofsota deesimaalaa -34.07938 lakkoofsonni yookaan immoo vaaliuuwwan keenya yoo deesimaala ta'an gatiin isaanii deesimaala ta'e isaan akkamitti store gochuu dandeenya? Bifa flootiin store goonaa jechuudha. Kanaafuu yeroo mara hin dagatinaa yeroo analog outputii fi digital analog input yeroo ta'u yeroo mara bifa kamiin store goonaa? Bifa integeraa fi bifa flootiidhaan. Maaliif? Gatii waan qabaniif jechuudha. Akka digital yookaan immoo boolean maal miti jechuudha? 0 fi 1 miti jechuudha. Okay. Float akkas yoo jenne ittaafu fluuti immoo timer haalaallu. Timer immoo yeroo laallu timeriin keenya akka data storage laaluu dhiisuu dandeessu, garuu data store gochuufis nu gargaara. Fakkeenyaaf sekondii meeqa irratti haa jalqabu? Hammamiif haa turu? Sekondii meeqaan intervaalii sekondii meeqaatiin haa deemu? Saffisni isaa hammamidha kan jedhu daataawwan keenya hunda taayimii faana sekondii faana kan wal qabatan kan store nuuf ta'an eessarratti jechuudha? Timer keenya irrattidha jechuudha. Kanaafuu data faayiliin keenya maalidha? T4dha jechuudha. T4 maal stand nuuf godha? Timer stand nuuf godha jechuudha. T4 jenneet 0 irraa kaasee hanga barbaannetti tarreessuu dandeenya. Amma timeroonni keenya jiran hunda amma fakkeenyaaf asirratti programmingii kanarratti timeroota 55tu jira. Hanga 55tti store ta'ee jira jechuudha timerii. Kanaafuu timeriiwwan nuti qabnu akkasitti store gochuu dandeenya. Bifa sekondiitiin yoo ta'e bifa sekondiitiin hammam akka turuu qabu, yeroo kam jalqabu akka qabu store ka goonu timerii irrattidha jechuudha. Kabira countariinis immoo akkasumadha. Hammam lakkaa'uu akka danda'u, lakkoofsa meeqa lakkaa'uu akka qabu kan irratti keenyu counter irrattidha jechuudha. Akka inni nu lakkaa'uuf 60 lakkaa'ee akkumuleetariin keenya 7 haa ta'u jenneeffa isa sabbooda laallaa meeqarraa jalqabee akka lakkaa'u duubaa ka'ee gad haa lakkaa'u moo hanga 0tti yookaan immoo 0 irraa ka'ee hanga 10tti haa lakkaa'u moo akkamitti lakkaa'uu akka qabuufa store kan nuuf godhu counterii keenya irrattidha jechuudha. Akkasitti daataawwan nuti qabnu store goonaa jechuudha.